qabsoon Oromoo maaliif deeme yeroo siin argatta gaafa hidhaa kanatti jechuudha. Maal inni ka jedhu duubatti deebitee ilaalta. Amma gaafa dargii Daawud Ibsaa hidhaa cabsee badee jedhan. Dargii harkaan namni badee isa malee hambiraa jiraa jedhee gaafa hin gaafadhu hambiraan agarra. Akkamitti badee namni kun ka jedhu nan gaafadhe. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafee jedhan. Jechuun deebitee ilaalta miti laata. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'innaa ka jedhu hin shakkita jechuudha. Waan sirra ga'e kan ammoo yeroo laaltu waa hedduu nama shakkisiisa. Jechuun ofitti deebitee ilaalta. Deebitee ilaalta. Achi booda maal ta'eetii waraanni adda bilisummaa Oromoo 1984 kaambitti maal ta'e rukutamee jedhee gaafa gaafadhu gaafa sanii hoogganaan tika adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa akka ta'e hin beeke. Indee duubumatti hin deemne. Waraana 20 karaa dhiyaa ture keessaa Daawudii fi nama Bacaa Laalataa jedhamu nama 2 qofatu Moqaadishoo dhufee naan jedhe namni achi keessa jiru hidhaadhaan. Maal wanni kun jedhee waan duubatti deebi'u firoomni Shanee fi Wayyaanee yoomi kan eegalee ka jedhu dhufe jechuudha natti. San qofa miti achitti hin fixxu. Gaafa Galaasa Dilboo aangorraa bu'ee Daawit qabatu abaawoon lamatti cabu. Maal inni kun gaafa jennu asitti kaampaasii jirra gaafas 94 keessa akkas. Umar sirba tokko baasee ture gaafas. Dhaggeeffa maal inni kun hin jenna. Gaafa wannoo jedhu dabballeen isaanii dhufe of course namni Galaasa wajjin hojjetaa ture Dinqina Shan jedhamtu takka turte. Hin qabamte. Namni meeqa gaafa san dhaame jechuudha. Namni kana godhe eenyu jennaan warri kun warra Galaasaa wajjin turanii rukuchiisaa yeroo doggaree Daawitiidha. Eenyu rukuchiisa Wayyaanee. Okay. Achi immoo maal nun jedhan Galaasa Dilboo birrii miliyoona 5 Wayyaaneen bittee nun jedhan. Nuun immoo Wayyaanee wajjin araarama jedhee jedhaniiti immoo piroopaagandaa kana gadhiisan. Duubumatti achi deebiteetuma laalta. Qabsoon Oromoo kun achi hin siqu. Ofii dargaggeessi Oromoo, hayyuun Oromoo, qabaataan Oromoo dararaan irraan dhaabbatu. Maali wanni kun jettee yaadda jechuudha. Giraajuweelii yoo yaadaa dhufuu achi keessatti soon waan adda addaa laalu waliigalatti Shaneef Wayyaaneen tokko akka ta'e naa galee jechuudha.